baadiyyaaf magaalaa hojiin kan kee martinuu hedduu namatti tola turree kee qabadheetiin anis si jala deema hojiin kee baay'eedha yoom lakkaawamee dhuma xiqqaa guddaan si jaallata kan baadiyyaaf magaalaa hojiin kan kee martinuu hedduu namatti tola turree kee qabadheetiin anis si jala deema hojiin kee baay'eedha yoom lakkaawamee dhuma. Ali Shabbo Ali Shabbo hojiin kee nu boonsee umrii nuuf dheeradhu hamtuun sin argini gammachuun jiraadhu Ali Shabbo waddoo hayyuu Oromootichaa hangafa sabbitootaatti kan hojii bakkalchaa Ali Shabbo waddoo yoo wallisaa qofaa jaalataa saba isaatii dirreedha fangafa. Mekaatam barsiisee mekaatam leenjisee mekaatam dammeessee Ali Shabboon hedduudha nu boonsee mekaatam barsiisee mekaatam leenjisee mekaatam dammeessee Ali Shabboon hedduudha nu boonsee. Xiqqaa guddaan si jaallata kan baadiyyaaf magaalaa hojiin kan kee martinuu hedduu namatti tola turree kee qabadheetiin anis si jala deema hojiin kee baay'eedha yoom lakkaawamee dhuma xiqqaa guddaan si jaallata kan baadiyyaaf magaalaa hojiin kan kee martinuu hedduu namatti tola turree kee qabadheetiin anis si jala deema hojiin kee baay'eedha yoom lakkaawamee dhuma. Ali Shabbo Ali Shabbo hojiin kee nu boonsee umrii nuuf dheeradhu hamtuun sin argini gammachuun jiraadhu roobee moogannaa fi ashiita shumburaa sirboota isaa keessaa isaan tarree duraa yaa miidhaa moolii tan hayyuu nu deessu rabbumaan jannataan si haa qananeessu. Mekaatam barsiisee mekaatam leenjisee mekaatam dammeessee Ali Shabboon hedduudha nu boonsee mekaatam barsiisee mekaatam leenjisee mekaatam dammeessee Ali Shabboon hedduudha nu boonsee. Yooyaa ammaas yooyaa ilmaan ayyaa bakka jirtan marattu nageenya keenya ka waaqaa ka oromummaadhaa ka ol irraa maddee isanaadhaan qabu warra sanii bareef akkam nu bultan nagaa nu bultan isaniin jenna warra sanii dhiyeefillee akkam nu ooltan. Salaamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashabar kafuune nooru qaribu anaa dhufu welcome to Shabbo Media. Ewa qobata jennu ballis waan dubbanu miidhagsii barii teenya illee nu eebbisii xumura keenya illee waaqa tolchina. Hunda keessan dhugaa baga gara Shabbo Media nagaan dhuftan isaniin jenna. Jaalammaddiin qabannee irra isanii dhiyaannee jira. Jaalammaddiin gaa nama qabsoo Oromoo keessatti bara dheeraa turani. Miseensummaa irraa jalqabanii ilaa hamma qondaala qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti nama gaa seenaa galmeessan.
irraa hafanillee ragaa kunuun waliin jiranii bagarraa nuu haftan jennaani migaa akka aadaa oromtichatti dura nagaa isaan gaafannee isaan dhaleessinee kallattiin gaa kara deeraa seenaa teenyatti waliin achi dhiyaanna haa waliin turuun afirraa teenyaa taatu jaalammaddiin dhiyaadhaa. Dhihad assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh shabboo miidiyaa dhageeffatootaa fi hojjettoota isaanii akkasumatti gammee fi جالن الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسين جاء السلام عليكم وبركاته هيا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قالوا لي سبحانه أفلا تنجي خبجني يروتي سر أرساق وتنيا سرتن أركبو خيسريف فيانو داها هرا أبو لا ديبنا يسر الجنة قالتوما ميغا أكاران ترها قافك أبسطي محامتني يتشوي takka daa'ima takka dargaggeessa turtan gaa isan tun odeysaa jechuudha dubbii fi lubbuu abbarraa baasan jaanii mee jaal ammaddiini roorrootu beetee gaafa ijoolleedhaa tapha dhookee waan namni gurguddaan dalagu daleessise moo ta isarra geesse moo ta maatirra geesse moo ta hawaasa inni keessa dhalatee fi naannoo inni keessa dhalateetti roorroosantu qabsotti isa mahe mee taateen gara qabsoo oromoodhaa si fidde يو خيادة توتال مالي بسم الله الرحمن الرحيم أني واني غرق أبصونا في دي ربي رحمة عقدو في إلي موقلتو دا وقا شهيدة سراج أحمد إبراهيم جلدو أرار ساتو قوي إساني نما سدي قوي لي سدي فرطانين التدفن قند خينيت نمي سدي في biraa kutaniiti tokko deebi'ee fudhatee qawween lama hafte kilaash lama hafe siraa keenya kun itti nurraa dhoyfataa inni daanama siyaasaati qawma teenya tanaan osoo yaanuutu fooleen takka takkanatti dhagamte kilaash kanallee nu jijjiirraanuma yaanaani osoo makkana yaanuutu rabbi nama taa godhuu fi jaalmulis gadaadhaa ilaalinnis ilaaluu nama horiin duraa bade fakkaatee gandanu dhufee dhukkubsataa fakkaatee siraajii wajjin bubbule oduun irraa fudhatee nu biraa deeme ani ijoolleedha gaggwaasan siraaj kana faa wajjiniin siraaj kanaan nu biraa deemee ture akka nama du'etti nutti galee intala takka kadhatee biraa deeme isii galgala kana heerumsiisuu deemen siraaj galgala kana dhufee obboleessaa fuudhuu ka'ee dabarsine kanaa wajjillee maashaa gara biraa seennee osoma jennu bultii bubbulle keessatti mul'isiisuun bira dhufee nu biraa deeme gaafa kaan sooressinuu dhufe jaarraa abbaa gadaatii mul'isii katabe manguddoon takka dhufte jaarsi kunis dhaabe jaarsi tokko tokkotti dhufee qareenni kanaati bineensa fakkaataa ijjisaa kana qareennisaa kana nu maali daawwannallee jennee daawwatan nu dhoorkanii ati boodarratti isa kana amma gaa'eegaan akkatti mataa kiyya keessa ilaalu gaala qabnaa gaala adeera abbaa Ahmadii abbaa Siraaj kanaa qabaa gaala tokko kamasheenaa qalaniif asitti buulanii hoggaa buulan amma gaa buula kanarratti anillee nama ijoollee jalumaan deddeemaa Siraaj kanatti baxaqee osuma jiru gaafa boodatti maasii ati haala tokko kanarratti dhageenyeetuma osuma kanaan rimee kanaan rimeewoynee jirru nuu rimee kanaan jiru rimeewoynee jirru rabbi nama taa godhuuf immaas jaarsi nutti dhufe billisaan nutti dhufe nuti billisaan nutti dhufnaan akkanatti duba gaa kana gaddeemnaa qawwee fudhannaa qabsoo goonaa jedhaniituma duraanii rimeenni garaani jira duraanillee garaa qabdittiin edee baanansanii amma gaa kaanee yaale Soomaaliyaa barri kun bara 81 akka faranjitti gaafreniin biyyarraa bahe damma inni nan duratti dammaqe uumaan tunuu ganda keenya dhufu waan biitti tun Itoophiyaa keessatti argamtu qawween gaafasamu waan amma ilma wajji dhufu malee qawween hin argamtu waan addaat arkanne tanallee maa gammanneetuma gara sooressaa naannessinee amma asirratti ani Soomaaliidhaan deeme na qofaa miti ijoollee hedduu yaane 81 dirree barnootaa dhaqnee amma gaa bakki tuni bakka waraana Billisaati kanii wajjin biyyarraa ba'e Billisaati achitti dirree barnootaa dhaqnee waa barannee jaarmiyaallee ni qabnaa karoorallee bareeda qabnaa osoma kanaan jirruutu ammallee lama dagaa gara biyyaatti deebinaanii lolla jee jaarsi Billisaan ammoo hoogganaan keenya Billisaa beeke
akkasitti khaanee ol garagalle biyyatti. Jaarsi kun dhaamsa tokko nuu dhaame yeroo san keessatti. Isin kun asii yaatanii biyya dhayxanii fadis dhayxanii hoggaa fadis dhayxan jara diin islaamii fi biddeena walmaan itti dhuftanii as bira kutan nuun jedhe. Bilisaan nuun jedhe. Hayyee jennee dhaamsa jaarsaa fudhannee yaanee fadis dhufne. Hoggaa fadis dhufne warra ammaan tana adda islaamaa kan amma murra sooressaa wajjin jiru kanaan asii walitti dhufne magarsaa qilxuufaa ibsaa gammachuufaa asii walitti dhufne nuti gaafa san Oromoon gaabeeta hin jirtu uuyi akkasitti dubagaa Oromoota jira jenni Oromoon tajaarsi lolaa jiru jennee lakkisanii miti jenni waraana diin islaamii jenni osuma jennuutu nuti warri bilisaa waraanni bilisaadhaa kun amma asii jara tanaa walitti dhufnee wal haasofnee biyyoo waraabarraa gara bobbaasaa gannu deebisanii Rabbi Ramataa godhu Sheekh Abdurrahmaan Yusuf kan itti aanaa sooressaa fa'aa ibsaa gammachuu fa'aa magarsaa qilxuu fa'aa ammas waliin dhufne waliin haasofne fuudhaniiti gobeellee nu geessan. Amma guyyaan kun 83 baatii kudhanii guyyaa isiin jahaati Soomaalee irraa baane. 83 tana baatuun kudhanii tana isii guyyaa 15ti Sheekh Abdurrahmaan fa'aa ibsaa kana fa'aa magarsaa kana fa'aa wal galle. Hayyee jennee akkasitti gaa wal mari'an amma gaa teessumti taa'amteetuma nuti warra bilisaadhaa kana wanni nuun deemmatu ishee asal tokko yoo warra ammaa mulluuti akkasitti kaanee magaa gobeelle qaxxaamurree hoggaa gobeelle dhufnu nuu bakka takka taa'u muka tokko jala taa'u waraanni duraa kan amma gaa sooressaa wajji jiruu sunutti dhufne walitti dhufne filima tokko nutti riwaayat akka dura dalaganii ifaa fidanii korrattaa kaanii waan darafatti gadi dhaqanii magaalaa nu fakkeessanii biyya bilisoomtanatti godhanii nuti makanaa wajjin gammannee obiitti kam jennu osuma kanaan jennuuti waaniin arke sooressa kana isaa jaakketaa kaayatee hanga ijaa qofti mul'attu. Kan immaan tana kaameraa fudhatee akkanatti gaara lallaabu. Kanaan arke yaaboo gartuu jeen jaarraan baanan kana. Jaarraan wallaahi kana jeen hangaafattoon arke gaafa qawwee teenyatti kennineen arke kana jeen jaarraan. Aboonni keenya osoo jaanuutu asiin amma gaasooressaa yookaan warra adda islaamaatii walitti hidhamuun taate. Garee lamata duraan dura jirtu tan adda islaamaatii fi nuti mooraan bilisaa asii waliin makamuun taate akeekni qabsootti hidhamuu kiyyaa maaltu si dammayse hajuu siraajii qawwee dhufee na dammayse. Weelii moorratti siraajii dhufee na dammayse. Eegasii kamitti maas gara dhaabaa dabartee hoggaa bilisa irraa waraanaan barannee urdachaane subhaanallaahi. Wannummaan guddaan nutti dhagamteetu sooressa ol garraan ammallee akkasitti waliin qabsoo goona jennee baallamallee waliin seenne baallama shartii islaaminaa qabu wajjin seenne hayyee dubbiin gaajabduudha. Ani immoo akka ijoollummaa gandatti gabrummaan beeknu nuti. Nuti uummata warra gammoojjiiti qawwee akaakuu abaabutti nu harkaan baan abbaan kiyya qawwee qaba akaakuun kiyya qaba akkasi qaba yoo mootummaan takka dargii ta'e ta'annaa ta'ee dhufte ammaanii lollaan marraa yaana malee. Gibran galchinu moomangistiin beenu gabrummaan beenu bilisummaa teenya qabna nuti. Tanam tokko nutti hidhaanne qabnu. Tammallee nama tokkollee sodaannee hin bir'anne bobbaafannee loon keenya qotannee ooyiruu teenya akka qotulleen ifumaan bobbaanee gallu bilisummaa mataa keenyaa qabna. Rabbi sodaa malee nama sodaan qabnu. Laakiin ammoo wanni takka duraanuu mataa keessatti osoo ganda jiru ijoollummaan nu dhagamtu. Uummata keenya kan gartee Oromoon hin jirtu gaafa sanii qotanii bultoota. Miidhaa isaanii ni garra. Seenirratti hoggaa sooressa garree sooressi kun waa xiqqoo hikma addaa qaba. Inni kun uumaa kennaa rabbi kenneef takka qaba. Yoo isa garte quufte waan takkaa'u. Waama takka haasoftee si haasaween quuftu laalteen quuftu hin beelatu akkanuma dhamaata. Maal godha dubbii takkarra kan deemine guyyaa kana si wal taktaaba guutuuf si qaraa. Akkasittiin duuba gaabareedaa kiyyaa qabsootti hidhamuun kiyya akkasii eegas illee immoo sooressaa wal quunnamuun akkasii hanga boodatti gabrummaan eega dhagamtee illee dhagamte yoo ta ganda keenyatti illee ammaa'u bakkaan ani itti illee hin jirtu. Bilisummaa qabnaa bobbaanee gallaa gara feenee aanaa jennu natti dhagamte. Hawaasa kiyya kan uummata Oromoodhaan amma eegasii Oromummaa wal fudhachiifne beektaa akka gaafa asaabaan da'awaa gootetti amma 3 fi cinaa da'awaa goona. Ani Oromoo abaati maal gostame ala nuunja ala keessa islaam aboo Oromoo ji lakki aboo gostame anni keessa islaama kanarratti da'awaa guddaa goone
booda rabbiillee nu milkeessee nuufi fudhatanii gara oromummaatti illee akkasitti dabarree dhaabatti makamuu kiyya akkasii walaa osoo gabrummaatti hin ta'in booda keessatti gaatan hawwii waan sooressi nutti himee fi waan kanaa wajjin akkasitti itti jabaachuu danda'e gaafiin biraa yoo dhiyaatte. Hayyee gaarii waan takka beektee ta dubbattee qabdaa sooressi nama yoo agartee irra quufanidha. Inuu akka beelawtuun seetu haduutuun seetu inni kuni beektee waan adda isa godhan nama hedduudha waan ati jettu kanallee jaanii ta duraati beektee fuuluma isaa kana harkuu hin dandeessu hedduu security cimaadha odoo fuula isaa kanallee banatee atiis ijaanis ilaaluu hin dandeessu innillee waa kana akkasitti hedduu mul'atu miti qaamni isallee beektee zaanni isallee nama akka malee qaamallee guddaadhaati ija gurguddataa lafee gurguddataa qaama guddataa so namni hedduun gaa soggolota irra jiranirraa amalaanis bifaanis dhaabbataanuu akka hundaanuu addaa jechuun gaa beektee dhageettiidhaan irraa dhageenye qaamaan waliin hin qabsoone ammoo haga tokko waan irraa beekuu qaba hagaan sirbiseen qaba ati gaa qaamaan waliin turtan sooressi nama akkamtu dhadeero. Alhamdulillah wallahi sooressa rabbiin amala addaa tokko kennee fi waan uummata kaaniif gaangaan nama harka keessatti waan nama kaan keessatti harka hedduun irratti harke nama gartee iftuulummaa hin qabne waan akka biraa tana namni maan tana machaa'uun tana hin qabu laafaa yoo harkees jabaa yoo harkees bifoo namtichatti dhufettiin isa simata si wajjin taphata si gammachiisa waan haala gammachuu kana haasawa waa sadii qaba nama simatu hifatuu dhabuu yaadaan ammallee yaadaan si fudhachiisu waan akkanaa kana qabaa sooressi amala addaa qabaa rabbi kennee fi nama magaa amala isaatii fi haala isaa san himanii yookaan dubbadhee maan taanaan ibsee fixuu danda'u miti. Kan ammoo jiru namni ma isaa wal arke osoo dadhabne osuma hin quufne harkuma qabdee biraasii oofan malee ati kaatee dadhabdee biraan deemtu. Ani galgala tokko simiraara tokko nuu godhee akkana suduudhaan fuula waliin gallee teenyaa jimaa kana gaafa sana akka biratti hin qamahaa osoo baala jimaa tokko afaan hin kaatin osoo diin ammallee mugaatiin hin qabin hin dadhabin osoo akka taa'eef irraa laalu laalcha isaa kan hin ifatin salaata subii kaanee salaannee akkasitti duuba arkee nama rabbiin kalaqa addaa yookiin amala addaa kenneef amala isaa kan namni maan tanaanii qaba jee yaadu hedduu gara hundattuu namummaa irratti bashaashummaa irratti nama dhiyeeffannaa irratti. Baamadiin seenaan gaafa san beektee sooressaa fi isanillee dabatee jaallan waliin turanillee seenaa jajjabdu gootanii. Meedu gara biratti deemne takka qofaa si gaafadha lolatti illee beekanu nama lola namni ergee biraa taa'u miti lolaa'oo seenewwan nama tarree duraa galuudha gootummaa isaa ta lolaa keessaa waa hedduun dhagahe imala keessan keessatti haa taatu seenaa san keessatti lafti wajjin lola seentanni jira sooressa jaarraa abbaa gadaa hogganummaa isaa ta'u gara wanaanaa ta'u gootummaa isaa ta'u ta'a akkam turte. Gootummaa isaa nuti bakka dirree lolatti ni eegna. Yoggaamma lolee waan takka dhageenye namtichi battala irra jiruu fi inni walqixa bir'aa takka irraan qabu. Ifii seenuu jaalata gaafa uleen tumne qabna. Lola seenuu kan keentaane jenneen harka abiddatti fiigee bara 87 guyyaa tokko laga ulaanulaa jedhanii galma subii lolli nu qabatee harkaan dhoyne keessaa baafne gaafa san lola sanii rabbumaan nu lolchiisee sababa ajajaa lola san naqee ana harkaan hin dha'ee baase. Isaa fi makunooni jira magarsaa qilxuufaa waliin dhoyinee baafne irraa deebiin qabu
yoo bishaan waraabne bishaan wajji waraabaa barre yoggaa shumuu affeellata shumuu affeellata wajji affeellata nyaata sanii akka nyaanni hubatu malee nyaatu akka gattaa allaaru malee gadi hin taa'u duuba wallaahi gaati amallisaa amala nama hoogganaa tokko kadhamu amala ifi namni hoogganamuuf amala inni namaan hoogganuu miti anaasi hoogganaam ifiin hoogganamnaaf oolmaa galatti waan ummanni yaadu tana maan tana gartee akka booda tanatti namni gartee an hooggana jee waa xiqqoo itinna fidatu tana itti rabbiin uumneehu amala akkasii qabaa diree lola irratti ni eena waan hundarrattuu dalagaas halka waardiyaa ta'e qabata ijoollee laaleetuma nama waardiyaa jijjiiru kana firraa laalee mucaa dadhabaati kottu rafi xiqqoo jee naasirraa eegaa rafi jee kan warra taa'u garta akkasitti waan miseensi qabatu hunda ni qabata waan nuti har'aa'inu malee nama rabbumaa kennee fi rabbi nama taa godhuu fi nama addunyaa irratti illee amala warra jannataa qabu kana laallu rabbumaa beekamu akka yaada keenyatti amala fudhatamaa hanga wajjin jiru keessatti nu fudhachiisu bareedaa qaba. Dubaga obbo Ahmadiin amalaal seenaan jajjabduun sooreysii jaallan isa waliin turan san hundinuu irra guddaan isii har'a beektee dagatamtee namni maqaa dha'ullee hin jiru jechuudha. Keessaa dhaloonni har'a dhalate kuni gaafa inni lubbuun jiruu fi dhaga'ee fi waliin qabsaa'e beektee sanaayyii haga tokko seenaa harkaa qaba. Ammoo dhaloonni irraa kun beektee seenaan isaa warra beektee qoodaanuu haga isaan hojjetaniitu irra akka malleetti akka urjiitti ifaa jechuudha. Kana keessatti hojiilee jajjabduu inni hojjete tasheebbilisallee keessa naabuuftaa Sheikh Abdurrahmaaniif namoota hedduugaa duba odoo gaafa san miidiyaa akka irraa kana qabaattanii sooreysaa gamta uummata Oromoodhaa dammeessuu fi hidhachiisuu sossoosuu danda'a. Bakka isaan waatu jira nuti yeroo takka keessatti miidiyaa jecha gurraa bara namni gurra qabaatee waa dhagaye. Dalagaan teenya hundinuu walitti faayidaa dhabdee miidiyaa dhaba gurra dhabnee miidiyaa dhabaan gurra dhabneeti akka nama gurra hin qabnee tokko taane akka nama ijaan hin garree tokko taane waan feena si dalayneen dhagamtu guyyuma kanumaa fi har'a himanii guyyaa baruu bira kutan waan guddoo sila ammaan tana keessatti bara ammaan tana rimee gate tokko torbaanii oofanii bara gaafa san keessatti dhibba gannee dhibba waa goonuusi namni dhagoon jiru yoo maali dhiinu kufaan jedhanii barjaraa kaleessitti waa nama godhee jedhanii malee hin dhagamtu nama gurra hin qabne taane gurra dhabaani turre osoo gaafa san keessatti hatta miidiyaa gurguddaa miti yoo xiqqaa takka Facebook xiqqaa ammaan tana ni waliin qunnamne hiree bareedu qabna hiree teenya maaltu nu dhorke nuti dirree lolaatti dhokatan qabna dirree lolaa dhugaa diinaa wajji wal dura gatteenye hin dhokannu ni mul'ifna dhibba shanumatti erginaa bara dhibba nam shanii olitti itti ilaallu maal taane duuba shanii shantama alloltu san wanni shantama keenya san dhagayama qote amma rimee goo tokko dafee dirratti baasu miidiyaa dhaba miidiyaan dhabni nuu miti bar nu qofaa miti nu warra gaara jiruu miti hawaasa Oromoo guutuu gura dhooftu hawaasni Oromoo waliin dhagayuu ifin dhagayuu namni yoo qaama fi kana keessatti yoo qunxuuxaa dhagaye yoo waraaname waraansa dhagaye yoo muran irraa muraa dhagaye qoreen na waraane na qunxuuxanii na muranii yoo qaamni isaa jiraatee dhagaye hawaasni Oromoo na qunxuuxanii dhiisii na qalanii hin dhagaye kaana si gubaniiti miidiyaan hin dhagaye isaan wal hin dhagaye waggaa sana mala fakkeenyaaf bal'inaan fadis keessa waggaa bobbaanu gaarri mul'ata waan fadisti dalagamaa kuwan qabu gaarri mul'ata fadis waan gaara mul'ataa kuwan qabu maal taatee wanni sun hundinuu hanga namni miidiyaa hin qabne bara nama aqlii hin qabne anam akkasittiin arga aqlii tana egaa xiqqoo waan xixiqqoo waliin dhageenye tana arganne aqlii arkan yeroo duraa keessatti gurra hin qabnu ija hin qabnu aqlii hin qabnu humaan dhageenyu humaan garru santukas nu godhe malee osoo gaafa san keessatti meeshaa qunnamtii xiqqashaa tokko qabaanne dachii garagalaami hireen takka illee warri bira kutti hireen hunduu teenya taati maalitti hanga zaahiraan sibira taa'u si fudhachiisu miidiyaa ati namni sagalee isaa dhagaye haajaa biraan qabu manni siin jeesan malee kanaaf miidiyaa dhabne hedduu nu miidhe yoo amma gaajenne malee gaafa san keessatti miidiyaa dhabaan miidhamne wanni dhagayama nu kutee lafa jala nu kuchiisee nu jeesee hawaasa Oromoodhaa
nama boollatti bishaan qicee dalagaa isaanii hunda godhe tasooreessaatii fi talma hawaasaatu miidiyaa dhaba. Miidiyaa dhabni hedduun miidhe. Qabsoo diinii nutti godhee fi qabsoo miidiyaa dhabni nutti godhe qabsoo miidiyaa dhabaatu irra nu miidhe. Duba dubbii takkaan dhagee asirratti illee nama intarviyuu goone keessaa nama naibse nama biyyatti interview godhan astaghfirullah biyyatti interview godhani waa'ee seenaa Elamoo irraa gaa dubbatu bikka tana ni bu'ee duba namichi seenaa san dubbatu miidiyaa Elamoon beetee miidiyaa bi Arabaa kana banee dhageeffatee Elamoon bu'ee jaan yoomuu guyyaa takka beetee Oromoonis miidiyaa kanaa horattee waan fi miidiyaa irraan dubbattiidha. Beekan dhugaa sooressinis odoo tana dubbiin miidiyaa tuni cittee itti haftee addunyaa tanarraa galee jechuudha. Elamoonis ta'uu guddoon miidiyaadha. Itti jabdullee kiiloomeetira kuma meeqa deemteetti Moqdishoo dhayitee wanni dura hojjetanuu miidiyaadha jechuudha. Kanarra beetee bilaashitti kunoo bakka hundaan wal qunnamnu kana jechuudha. Arra namni gatii guddaa kanaaf hin jiru garuu Elamoonni boo'ee jechuudha. Guyyuma takka odoo afaanuu kana raadiyoonaan dhageeyye sooressinis beetee odoo guyyaa takka holqaan bahiin odoo guyyaa takka aaran bahiini. Addunyaa tanarraa galee qabsaa'ota keenya kan lakkoofnee fixunuu jechuudha. Duuba dubbiin miidiyaadhaa hawaasa kaleetu irra gatii miidiyaa beekachuu dandeenya jechuudha. Hawaasni irraa kun beekadhu miidiyaa kana akka laafatti harkateeti bilaashitti harkatee itti kadhatu jirra jechuudha. Kakalee isaa ammoo yoomuma beetee afaan keenya kana miidiyaa irra fayyadamnaa fi Ayyuub Abubakarii fi dhiitii jabdu tunundinuu beetee biyya namaa keessa dhayitee aarsaa taate soomee hoggaa ol bira keessanii hawaasa kaleetu dhiiroo har'aa kanarra odoo miidiyaa illee hin qabne gatii miidiyaa beekachuu dandeenya. Hawaasni kalee gatii miidiyaa qofaa miti hawaasa ga'ammaatii fi hawaasni kalee gatii miidiyaa qofaa miti. Gatii miidiyaan fiduu fi waan miidiyaadhaan dhufa dhabaatu kalee nu godhe. Dhabasaniitu turaaf nu godhe. Kammoo harkate kammaan tanaa kun harkatee itti boone. Nuti immoo dhabnee boonye gaafa sana. Gaaf tokko 87 ta'uun beekani. BBC nu dubbate waan ajaa'ibsitti ta'u. BBC'n IFLO jennu dubbate nuti adda islaamatti feena kun lafaa kaayitu Abdullaa Haji IFLO'n achitti kas gootee kan abu IFLO'n tun eenyu bu IFLO'n tun eenyu IFLO matana teenyu matana if wallaalle gaafii goonee maali isin jabar nu hijaanii magarsaa qilxuu kana odeeffatan sagalee magarsaa beeknee guyyaa meeqatti qaatiraa bullee aboo raadiyoon nu dubbatee dhageesse mullee ol baane boodaa raadiyoon bar nu dubbate guyyaa waraana keenya dubbate fadis yoo baane akkas gaara mul'ata bakka hundatti jecha BBC'n guyyaa tokko nu dubbate baatii itti hirriba dhabne gammachuu keessa baatii guutuu itti hirriba dhabne gammannee akka taanu wallaallee namni maas nu dhagee nuti nu dhagee dhagame akka nu fide guutuu biyyaa keessatti gaaf lama dhagee markanne gaafa san dhagee markanne gaaf tokkos 84 dildira rangaggoo murra jennee kaan barjoogee fi dildira rangaggoo murra jennee yaane waraqaa dooniyaa takka guuttannee yaanaan Ingilisi Arabii fi waan kana katabbi suuressi katabbi dildira rangaggoo an warra dildira rangaggoo san dhaqee miiroon naan kaatee rabbi na baase ajaa'iba rabbii kana namni guyyaa malee hin du'u akkasitti duuba dildira kana murree waraqaa facaafa. Waraqaan facaafnee tana takka faranjii tokko garama motoraan deemu harkate. Oromoo hanga waraqaa san fuute ni gate dargii ni beeke. Tokko nan bifne dhiiraa dhalaan dhangaggootti nafne ni dhume nama dhibba maal jette Oromoon akkasitti faranjichi kun fuudhee gaafate mangistuu kagaa odutti. Maalii waraqaan tuni kunoo akkana jetti bilisa baasaa Oromoo kana maqaa kaafti maali jeen hinjirtu barkunoo shaabbaan kanaa je yaaboon faranjichi fuudheeti mangistuu geesse mangistuun kijibee irratti kijibatti addeessee akkasi bar maqaan keenya kun olaa biiroo waajjira mootummaa galee jenna
mangistuun dhagahame faranjii fudhatee qoteeni hangas takka gammachuu san keessatti guyyaa san nuti dildila murreeti dildila dhangagoo murree addeellee saanfelaa duuba oollee gaafa kaan biiftuudha innee achirraan gubellee keenya dachanne. Yoggaa raadiyoo time raadiyoo tokkoo time raadiyoo hararta hin beekani. Yoggaa gaggara galle gandi hundi tana haasawa. Laalkaa waraqaa takkaa fi hawaasni keenya guutuun dammaqee kararra nuu bahe. Har'amoo yoo waan feete kaatee haasoittee as jira miidiyaan guuradhaa jette namuu gurri masheene qalbiin haajaan qabdu gurri masheena qaba itti haajaan qabu nuti immoo gaafa sanniiroo takkitti argannaa jenne takkitti nu dubbatu takkaa nu dubbataniif nama 100 dhabnaa bar guyyaa sana takkitti nu dubbataniif nama 100 dhabna akkasitti duuba gaafdhabni miidiyaa kuni gaafa san hawaasni guyya siifi kan maadda hawaasni immaan tanaa waan feete himteef haajaan qabu nuti gaafa san waraqaa takkaa fi harar guututti sossoe. BBC takkitti nu dubbatteef Soomaleen aboo kun olaan isin dubbatanii jettee nu lafaa kaate keenyalleen akkasitti jee mi'aa miidiyaatii fi mi'aa dhabasaa uummata ammaatiif gaafa sanii maaltu waliif fide gaafa sanii sa'a takka daqiiqaa takka dhagamnaadhaaf nu wajjin dhuma akkasitu jira. Tabbiraati beekadhugaa hojiileen jajjabduun miidhuu maleettuu dalaydanii jechuun amma waan beetee jaguduunfadhee faa sammuuti keessa laalu odoo dhiiroo qabsoo teessan tana cinatti miidiyaan shabboo gaafsan jiraate dargiin wayyaanee duraa dargii jaarraan kufisettee yaaddu jechuun qabsoo teessan bireen kutaa. Ani gaafa san keessatti haala karoora keenyaatii fi adeemsa nuti jirru yoo miidiyaan tokko guyyaa san gurra uummata keenyaatiin nu ga'e torbaan nutti geessee yaadu. Maaliif torbaan nutti hin geenye? Hawaasni keenya ka gaafa duraa osoo nuti lafaa kaanee qabsoo goonan jiinuu nu duratti haramaayaa fidee baandiraa dhaabe. Isaanii mancaa qabu. Mancaadhaan baandiraa mootummaadhaa ciree baandiraa dhaabe. Hawaasni gaafa san ka'ee mancaadhaan waan san cire osoo sagaleen sun takkittiin hanga shabbummaa gurra nama buuftu jiraatte mootummaan guyyaan baatii nutti yeroo nutti fudhatte jee yaadu gaafa san milkii irraa murannaa hawaasa keenya sossoocha waraana keenya haala yeroo sanii walitti ilaalle yeroo gabaabaa xumuramu hawaasni keenya guyyaa san qalbii tokko qofa qaba gurra tokko qofa qaba ilaalcha tokko qaba gara nuti ilmaamneef deema gaafa san akkammaan tanaa kanatti faca'aa kanaa miti natti fakkaata guyyasiif garaagarummaa guddoo qabna wallaahi. Bara wanni ajaa'ibaa ta Oromoodhaa tun meeshaan hundi bakka takkatti argamtuuf jechuudha. Gaafa san hoogganaa lubbuu qabu qabna akka qabu. Hawaasallee hawaasa lubbuu qabuuf akka qabu qabna. Waraanallee waraana jaba qabna. Heddummaachuu isaatiin beekadhu muraasnummaa sanuu tokkichi fi kuma irraa kanarra caalaa miiliyoona irraa kanarra caalaa wanni takkitti irraa hanqatte immoo miidiyaadha. Arra wanni lafa guute miidiyaa hoogganaanis hin jiru uummanninis hin jiru adonnota waraanaa. Duuba maaltu har'aa kan akkana godhee jechuudha. Yoo beetee halwa cinatti amma fakkeedhaaf waan dur hin qabne irraa qabnu keessaa miidiyaa qofaa irraa kan qabnu. Arra Oromoon ardii tan hundarra guuttee jirti jechuudha. Ameerikaa yoo dheeyte Oromoodha, Kanadaan akkasii, Awurooppaan, Austraaliyaan kun Yaman qawweedhaan ofirraa dhokkanii jechuudha. Yamanii fi Suudii bikkummaan Oromoon hin jirre hin jirtu. Hawaasa guddoo akkanaa kana arra qabsoon qabdi jechuudha. Gaafa keessan kana adonnoo hawaasummaan qabsoodha abdattan biyyaalaa kana keessa jiraa'u keessa beekuu fi keessanillee isa beektan ka jiru waa yaadadhu yoo yaadatte naaf ibsita. Humna guddoo akkanarra miidiyaa hedduu kana yoo beekte hoogganaa taatees hoogganaa beektee barate even xayfii bira kutee mootummaa Ameerikaatiif Kanaadaa fi Austraaliyaa fi addunyaa keessa dalagu. Yoo beekumsaa yuunivarsiitii beektee gurguddaa keessa warri barsiisu Oromoodhaa almost dhibbeentaan jiran. Waan gaabeetee qabsoon tun itti haajamtu meeshaan lafa guutte. Ammoo
hogganaa fi namaan ammoo akka kaleessan hin jirru. Maaltu uummata irraa kan akkana godhe jechuudha. Dhiiroo maadaabaraa amma alarraa fidanii midhaanitti daan kanaatu nama kana balleessimoo. Maaltu aqiidaa nama keenyaa qabsoo irraa balleesse jechuudha. Namni keenya maa akkana ta'e? Waatu jira. Gammoojjiin teenya takatiisuun yoo loon 100 qabaatte dibichi 10 yoo ta'e sagalirraa kolaasan kormi tokkuma ta'a. Gaafa kormi tokko ta'e loon ganda kanaa loon nama kanaa kuni baatii 2-3 hirmee fixatan. Dhalti isaaniitis baatuma 2-3 hirmeen isaaniitis baatuma 2-3. Tokko dibichaan rimaa tokko gurraanii korma kanaaf hooyfata yookaan jaalata akka rimeessu. Ifumaan dhaabbataaf amma gaa dibicha kurnaa baroodare dibicha kurnaa barooduuf isaanii rima yaa'u. Waan takkaa jira gaafa dheengadda murannaan uummata ammaatiif isa duraa akkam gaafa dheengadda biyya safaraa galchan safaraan wanti sababaan safaraa galchanii bakka nuti alaa galluuf itti mareetee mangistuun keenya ummata kana kam goona jennaan alaa galchuu wayya jennaan alaa galchuun ganda jalaa waliin galchuu ka isaan nyaachisee obaas waliin galchuu jeniiti waliin galchan waliin galchinaan akkam taana jennee biddeenni tokkichi gumaansaa gaa 100 horiidha. Biddeena tokko fudhataaf namni tokko dubalee fuuta namni dhiiraa miti dhiira gumaan 100 miti 100 fidate gaa biddeenni tokko 100 nutti. Dhibba gatiidhaa ta'e. Dhibba gatii kana akkam taana jenne laga gobeellee sooressichi itti nu yaame. Waan miseensa dhaabaa ta'e hunda itti yaame. Gaafii gaafate. Aboo biitti safaraa galtee miti akkam taana. Waan hin dandeenyuuti du'a qabdii kun hokkana qabdii cinqii sana qabdii akkam taana jedhe. Akkam taana jennaan mucaan tokko harka baase harka baafnaan sooressa hin gallu jennuti. Akkam taana. Hai lammi dhalanne lammi qabnaa lammi teenya mari'an ni gallaa ni galaanu jenis ni galla ni mari'an na jenille si nyaachifne jenille ni mari'an tokkootu harka baase fakkeenyatti imma kadura harka baase kun akka gosatti ilma alaati galeetii mari'adhaa lammiitii yaanii mari'adhaa gosatii yaanii mari'adha je hayyee jenne dhageessanii waan jee dhageenya jenne haa eenyu ammaas kunis harka baase ammaas kabiraa kan mala mataa harka baase kun anni je. Ani yaada kanaan qabaa nuti namarraa dhalannee nama keenya uummata keenya keessa dhaqnee galaanuun jaan qaaniin teenyaa miti hin galinaa jaan falli kasaaniiti mari'anna jenne. Hayyee jenneet ilmaan alaa keessa bobbaafneet ilmaan anni yaannii keessa bobbaafnee manguddoo walii qabnee hayyee waliin jenne. Manguddoon anni yaani magwaasan nama manguddoo isaanii keessa kute. Waan nuun jaani aboohii horii 3 nyaatina jaan saari mayaa dibicha haraashii. Saananii hin nyaatina jan sadeen kana. Sadii kana nyaatanii horii keenya kana nyaatanii amaaratti hin galina jan. Itti fuutanii ittiin bashannina jan. Maqaanii isin horiina jan. Isinii maqaaniin hor kattiin bashannan kan duuba gaa kanan goone nyaadhaa jan horii. Guyyaa baalamanne qabnaa guyyaa baalamaa akka waa wal mari'atanii manguddoon alaatis akkasuma jette. Amma guyyaa gaddachaane hayyee waliin jennaa yaanni gandalachuutu tokko ta'e sooressa dura finne. Amma gaabaan lama seena jedhe. Horii ganda kanaa dibicha akka duraan gorraan, kaananii akka duraan gorraan, dhaltii akka duraan nyaan, akka qabsoota nama bakkaan geenyu, ammallee harka keenya ol qabnee iznii gooytaatiin Oromiyaan ni bilisoomti jennee uummata keenyatti illee himnee horii isaanii nyaannee akkan galle baallama seennee baallan quraanaa walii seenu. Horii keenya san osoo nuti nyaatini akkasan nuti hin ta'ini rabbiin jidduma tanaan farajaa nuuf fidee citaa isa malli manguddootiin ni jira. Aboo ganta safaraa jaaree miti manni keenya gurguddaan ni jira. Aboo halkan biddeetti guura jechitaa kana. Nu keessaa waliin ameeshaa keenya waan nafii qabaa keessa fidanne guba jira. Safaraa 2-3 gubde. Safaraa 2-3 ugaa gubde ganti ta'uri. Jarri dhuftee mana nurra gubdi. Wayinu eeyitanii jara wayinu raaroo gatanii akkam taanare mana gubdi booda namaa nu gubdi adda gallakkisan. Akkasiin duuba gaa uummanni keenya kaduraa uummata san. Taan ammallee maas gaafa san keessatti qoonqoo yookaan nutti himaatte mulluu kun uumaan qotu guyyaa mulluu tuni ooyiruun qotattu
fadis kana baateeti aanan gurgurattee shammadatti. Kana babal'oo tana qabdu shammadatan. Yoggaa haalli keenya kun ta'e maal godhan seeta lafaa kanii miigoo jedhanii wanni takka fidan kan lafa susuu kan jirti. Ooyiruu tana nuun qotan. Jaldeessi isaanii mishingaan nyaatu. Qalameen isaanii mishingaan nyaatu. Nuti mishingaan keenya nu eeganiitu waggaa muranillee ashiitallee nyaannee waggaa boodaa keessallee kootaraa agarsiifnee jaarree achi nuu qican. Uummanni keenya guyyaa san guyyaa namni galu silaalaan. Qabsoon silaa guyyaa san ni gufatti achi dhaabbatti. Sinuutu qabsoota bakka sirra dabarse moo hawaasaa dabarse nurra dabarse. Hawaasaa irra dabarse. Kanaaf duuba nuti illee irra sabbarre kaa. Fitinaan feete yoo buute uummata keenya kaanii akkas jenneen san hulaatti hin bannu jenneeti irra sabbarre. Yeroo ammaan tanaa kana jaarsa tokkoo tukka abaar bu'ee foon jedhanii handaraafaa jira gammoojjiin tun horii uqqate kana handaraafa jettiin moorgaa lilliqimsee jaarsi fudhame. Jaarsi fudhamnaa waan jedheni. Aboo jaarsi fudhame jaarsi duucaas bucaa jenna aboo akkasii duuca. Maal ta'e jennaani handaraafa liqimsee hargaan haa jiraatu murannaa ta'uu dide jedha. Amma gaaduba dubbiin tun gammee keenya qabsoon gaafa saniitii fi namni gaafa saniitii fi wanni adda jijjiiramaa jira. Ijoolleen ammaan tanaatu wayillee ni barattee mooxannallee ni fiddee teknooloojii illee ni fiddee teknooloojiin ammaa kunillee duuba hedduu eeguma kana guddisaa ammallee bilchoota nyaadhuu tana namatti heddummeessaa haala kanaa jira akkasii garaagarummaa waan hundaan jirti. Ibrahim amma waan nama ajaa'ibsu keessa hawaasni kaleessaa isanii beetee aboo haaki goonuun jirtu firraa gallajuu hangalinaa juu jechuudha kaleessaa. Hoggaan mootummaan beetee safaraa jee isa galche. Obbo iddoo isan galtanirra hootaati mana keenya nurra gubaati. Mana keenya hoggaa nurra gubdan beetee tana keessa godaannee isanillee gargaaraadha. Habar khaatuni arra dammaqeessa akkasii ni qaba jechuudha. Hawaasa miidiyaan qabne beekala hawaasni. Hawaasa kannuma gama rabbiitiin dammaqee jechuudha. Hawaasni ganamaa sanii خارا هم بيته خارا من نرجو بالله چلو کسی تنا دبرسه کابسونی خنا رب بیا به خوی چوی وان نوار کابده جرا فقط چوی گامه میدیانو دوباره ما کمیتی دیبی خرجارو دنده چوی اما تدینا مو هوداتی فی تنامی بیکن اما بيته اكيد تخيسي جروخان برجاجي اما خيسي جروخان فجأة اما خيسي جروخان بيته مقالتيس قال لي دنيا سوري برنيتي وابي نفسي مالي جاهلون ما أجايبا خيس الديبيا واسطين برنوني مقالة قالوا في بيته وني أمك أبنتون ديون ورقارو تنجتو يتشو قافا خانا نكمنه مرنون تينيا في دمك إيسا خينيا اللي خاناول دوبقا هوجي لك شابو ميدياتي في أو إمني في خبراتي سي مرنو خلي ساسا أكامتي خارا خانا أورتشيسو دندنيا ديرو مرنون كخليتي في قرات مرنون كليدانتي نما قويتك جلنا مشان ياوتو ريبر قويتك كتي تينين ور كاباوديسي نو جيسين روي كتابرا كنديتي تكتي تينيامتي نم افر وجيا يو انكم مداي قوي لفموتو يو راي كنل ماس غرموتي فن خناب اما ونين ما ياچسو مهواسني ورمودا أمتا غافا سكيستي في غافا ما وقالالو حالة كتو وقالالو أواني تبو إمبيو أمتا خانما ونجر مو ميديان نسي نيه الدماتي أمبتي سلا نمي ونمي يوه الدماتي واتو الفتا وهي ويجيفتا أمو رمو ميديان الدماتي كو مالتي سيت أنا كانا نبدي حالا نبدي ويا غارة خيسي روساني نو قرر خانم كامني تليجرام تقركن تليجرام أبدي هيدر جناني ربنا متاعو فرمولوتي تليجرام سومالي قلبي كخاي نوخن تليجرام نسوني الدنيا غوتو أكوان نجرد ديبسين نوتاتنوتي مالتي ميديا واجراتي إن تخطبه ونا مقدشو جرتو تارجيسا جرتو تنملة مالين جبوتي جرتو تبورما جرتو تليجرام خلاني ريرسين تليجرام كم قراني تليجرام سومالي برد إنه قابس التليفون نجرو تليجرام سومالي برد كاني توما تليجرام سومالي تنجرسان دو بفن جاني نوتو دبسان
haala oduu teenya adda fudhanna. Miidiyaa Oromoo nama qabduu fi telegiraamni keenya ka gaafasanii hawaasa keenyaaf telegiraama gaafasanii irra bu'aa buuse. Irra bu'aa buuse. Maalitti nama ergan nagadirraa nama ergama jenna namticha ergame telefoonnin jiru achumatti ittiin bakka akkasitti kootu jenne. Baalama keessaan baanu baalama dhabnu hiriira bareedaa qabnu. Miidiyaaleen ammaan tanaa kuni akkuma godhe rabbiin rahmata nu haa godhu. Tana du'aama godhannaa rabbiin rahmata nu haa godhu. Miidiyaan heddummaate ambaaf wanni heddummaate bu'aa guddaa buufti. Oromoo immoo wanni itti heddummaate xiqqoo rakkinatti buufti. Karaa harkifti. Kanaaf duuba gaammaa akka miidiyaatti illee yeroo tana keessatti maan tana miidiyaan hayyee hedduu cinqii Oromoo tanallee ni ibsaa jala deemee oofaa nama garitti xiqqoo waan natti fakkaatte. Aboo hubaa sirra jira iji tantee balooqaa ija tantee tan dhoofadhoo namtichoo naan jemmoo hojjitii sun balooqa ta'uun dharamoo dhugaa. Dhugaa balooqa kiyya dhoofatu hin qaba. Balooqa naan jettee waliin siin jemmaas xiqqoo dadhabe kiyya. Ati naayimuun kan keessatti akka maalitti balooqa fi obboleessaatu obboleessaaf daha. Balooqa obboleessi kiyya naa dahe zabanammaan tanaa kana keessatti. Balooqa obboleessi kiyya naa dahe maa balooqa kiyya naa daate jedhanii waliin itti hammaadde rakkina kiyya malee rakkina obboleessi balooqa naa himeetii miti. Miidiyaaleen keenya gadiin kana. Balooqa nuu himamma. Balooqa nuu himu kana namuutu akkamitti balooqa naan jedhu balooqa jechaan daboollaa gartee ijaasan. Akkasuma fakkaata akka afaan Oromoo ganda keenyatti daboollaa gubbara ibsanii balooqa jala. Hiikaan gara biraatillee jiraachuu ni mala. Kanaaf duuba gamma keessatti miidiyaaleen amma dheengadda miidiyaa hedduu godhannee sanillee fidannee finnaanillee duuba ilmoo dhalattee saldhooytee tashafaa rabbii isin haa godhu taate. Aaminuma jenneetu jalaa osoo maal goonere nuuf hojjanna jenneeti kas goone nuuf hojjetu gara biraa gara gale akkasii duuba haalli miidiyaatillee akkasii miidiyaanis hedduu garii rakkoo qabaa. Insha Allah ta'ala miidiyaan ammaan tana dhiiroo hawaasa Oromoo kana bakka itti kufee fi bakka itti lafa dhahe lafee nama dur himuu miidiyaaleen dhiisi haala amma jiru himuu dadhabe. Ammaan tan uummata Oromoo kana eenyuun lolaanii yoo jennee maas dhugaan sadaqaa taatee yoo jiraatte uummata Oromootti sadaqachuudhaaf diinaan lolaanii jira. Kan amma lola gadii kana qubaan qabaa waanallee gaafanne beekaa baalagummaa fi itti seena. Lola gadii kana qubaan qabaa eessaatti duulan Kismaayyoo irraa duulee dhufe waraanni kun amma. Waraanni macina Hasan dhawaa jiru Kismaayyoo irraa dhufe. Niu boolisni dheengadda gaafa abdii ileedhaa Kismaayyoo baqate amma asitti deebi'eeti abbaa inni ajajamuun rabbiin beekaa tana namoota ni beekaa mootummaan inni beektii uummata keenya dhawaa jira. Miidiyaaleen keenya hawaasa keenya kan maanta dhiibamaa jiru kan miidhaan isaanii lafarra keessamaa jiru dubbataa jiru. Duuba gaa kanaaf jecha haalli kanaa kunillee ni jira ani maas amma yaada kiyyatti yookaan akka ilaalcha kiyyatti yoo abbaan ija firri dirmataa ija qabatee ija qabanneetuma na nyaataa hudduu nyaataa jennee yoo bira kunne hudduun dhumteetuma lukatti kutaa luka bira kuteetuma garaa seenaa gaafa garaa seenaa nuti juumaa garuma du'aa deema. Akkuma namuu beekutti irra gariin keenya waan kaayamee jira hawaashitti kaju hawaashiin kunillee lafoonuu ta'a. Kabargaa okolee diddokoteen didduumi yoo ifiif dinne kadiiraa san dhufineen dinnu haalli kunilleen akkana ani miidiyaaleen ammaan tanaa keenya kun garilleen wallaahi akkuma ta'e rabbi nama taa godhuu fi ammoo akka raadiyoo akkama miidiyaa shabboofaatti yeroo tana keessatti duuba hawaasaaf dhiiroo ajee carraaqaatuma jira yoo hawaasni kun quba qabaatee cinaa dhaabbatee gabbifate miidiyaan shabboo waan biyya takkatti haalaa biyya takkatti saalaa jette Oromoon tani beektaa waa qabdi waan amma miidiyaan shabboo gorsaa dubbatu namni gariin faan hamtutti fudhata osoo hamtuu sanitti hin fudhanne miidiyaan shabboo har'aan tana namni du'aan keenyachi jira madoo keenyachi jira wanni keenyachi jirti kana jechaa jiru miidiyaa kana yoommoo kun dhaabe manni Oromoo anaa gaafa dheengadda deebi'e anaa gaafa dheengaddaa ka xalayaan takka gaara korsiifte
كبيبي تكتي BBC دا هلجت دربت جمدة كان عبدو بقى إن شاء الله تعالى جمع كينيا ميديان كينيا كمولين قرر كنا تيجوتت وقال لا ليركو يورا ما تناخنا وامبران نورت هاسواجر وصون تنور نوف هاسواتين نورت هاسواجر كان عبدو بقى ما نوارين جو ميديا شبو إفمدي جماعة قبنا اللي لارينا إنقرر أجيني سن اللي فوقنا لكن حواسا خينيا اللي قدران جربوا تنتي جلبوا حواس أروم اللي ميديا عملتي جنجرتو غرنجرتو زمان خنا نمني ولي تندفع رفون ميديا اللي سرت نمنا والكون نماجر ميلر والكون نقافة إنك تكار يرو ورقة والكون نم ورقة ختمنيتي تدشكسي جلال الله ولينجن نمتيجي تدشلال الله بكر تقوتي جنة ولينجن أما ورقة رنجرتو ورقة كره وليكون نواه رنجر ورقة رمان وليكون نواه ميديا تاتي ميديا خنا يو خبجنة قبل فني أبلا ما كابو باتو كله ببرا وجتا في إنجرو نورت اللي وجتو نورت اللي وجتا إنجرو نوه وجتا جرا ميديا خانو قبل فني فرد فني حواسني أورمو بكتنا قدي كابه إنيو نتجرا في إنيو نتجرا تنالله لالته يو أكسيتي ديمي حالان غاري ركجون كبان. أيها سألي نراجع بابتو جرتي أتيك واحد دولة ترولي ديبني راسوف نيجي ربين فدينا موتا سينالي إساني تكني جرا بيساقنتا تيانو تشابو جولك إن ديفتني ولد دچاني ورها أرلو بودان نبرين جري أمو سيدان إساني ورها جروف دبر سوق أبنو تجرا قبابين دبي يجبدو بيتي سمونا ما خي سامباني دبته تليجرام تكوتشا خيسن سني تو أرم ميديا دي بورو موسى راوج علان تريس بيكادو دبيلاف توميتي سو حواسني خينيا اللي إفلالي يتشوي إفلالي حواسني خليسا بيتي وانك أو وقفي قوليتي ساعة بيتي ساعة رباك أبو في خبيتي خدالي أنني راقبني في ذيبشة تكوتشا دا جنكوتا تومالي مورا هندا بني خدني في يتشوي بولو هندا وبيتادو باساتي فرلا يعني يتشوي بكا أباني جرتي وراني خيني خليسا قبيني إسا قوتو حلال قولي في قبصو كسيت النساء سينجي هوغا ديني جلا فودي منا غلچيس منو مسنو غوبي چوي نور راغو باجين إسا نبورا منا خنا هادم نودا دمك إسا لافا ببلنكي دمك إسا ميديا مالي أوما الرب إساني خني چوي الرغا خاكنا تؤمو قبنا واسا خيني رتي تليجرام تكوچا أمدي سفاراس چالو قبنا چوي دام سمايدا أديرو نوفيس ميديا دافيس wani nu daftu ga telegram ta kucha kai sanin da kabic allame wakatana gamme kenya damsiki ya gudda birati miti damsiki ya nuti wan ibdu wan bira kunnasan kale sajira raisir kale so da damne ma or kaisa so wajir wanta ko ga gaban da genya daga ajir ta da yan daga ajir kana hawasni kenya ميديان كو واسدي غداف ميديان مجرو واسدي غداف إسان كان ول دغاي فتيس نمتي في ياد ان في ياد تشيس ميديان دغاي فتن حال جرو كان كيتي في جرينيا كان كيتي سمري تشيس انا رقم تنجرا مال كيسان جرا كم انتوتا والمري تشيس وان كان تاتف ميديان حوازني كينيا ميديا واسدي كان ناقبا بيكه جو جلو سوسو وري ميديا تزماس ميديا غري واني ماجرو وانا مدد تفسيسو نمني تي في ندو فتابر اورومو نمري بجيسني نمني شتبني اورومو تو ودي نو خاني ميديا نو كتبين نمدوتي نمدوتي متخليسا دو اتانا درانو بينيتي نجيفناني دونا مرني لفت الكوبيسين حواز رينيل سنت كوبيسين دوتيني سهرياميت جيروني سهرياميت جيرون نما جيران دو ان نما جيران امو دو كفل دو كمله كميديان غري نمني غري نور تبيلبس كدينا نتفتيس ميديان كزي ونورا فر نغاري مالتي دبرتي في جولن نمي سندو جنالا دوان دو سوسوفوترن ايو اماري دو فيرا فيجن امارا دو فيجن امارا دو كوكو دو فيجن كوكو سنمولت غدا ولوميت حواسا قارون أبو أسيم دفعتي أسين كاني أفراد أدو نيج أبسنا ملي نيج أبني دنبو أديسو ميديا لي يو ندوبته
miidiyaan waan nu godhuu qabu miidiyaan soofaadha soofaa waan amleen qarasa maqaan soofa jennaan nuti afaan ganda keenyatti amlee bidda keessatti tumaatu burishaan jug gootee caccabsite eegas immoo soofaarra baaftee waan lafeen ta'e waan biraa waan itti feete irraa murattaan miidiyaan hamilee ummataa jaara qalbii ummataatti qaceelcha dabeessanii ni diriirsa dabeessanii jeenumsa jeennamaa hamileedhatti godha yoommoo kan du'aa qofa nutti himan amooraa lamma miidiyaa soomalee maal jaa oromoon duutuma nuun jaa oromoon soomalee duutin jaa nulleen ammaas oromoon duutuma jenna kaamaaraatis oromoon duutuma jaa nulleen oromoon duutuma jenna waa rabbi adda jijjiirata qabna jijjiirama kaamaaraa kanaan adda baafachuu qabna katiippee leftuan nuun jaa miti hinduune jechuun nutu kaamaaraa tu'e nuun jaa miti hinduune haajuu keenyaas miidiyaan waan rabbiin duratti sallaxiin yookaan rabbiin gubbatti garagalchin ta duratti garagale tana rabbiin irraa haa dhaabu warroonni miidiyaaleen anama miidiyaa garii akkasii qabaachuurra wallaahi dhabdee telegiraama keenya duratti deebi'u turre telegiraamni keenya kaduraa bursan kaduraa sun bar dahaba telegiraamni keenya kaduraa sun waraqaa nu jijjiirrachiisee bar waraqaa duraallaan nama gadi hoggaa muuxishoo ergitan dhaddacha akkasii jala waraqaa keenyeefi jenna nama lafa beeku dhaddacha jala fuudha osoo hin badooyne osoo hin girgirooyne nutti dhufu miidiyaa lamaan tanaa girgirii hawaasa buqqisee oofaa jira akkasitti duba gaa miidiyaa waan hin dhaabuufi lola siyaasaadhaa Amaaraa fi diinii keenya nuun loluu haa nurraa dhaabu miidiyaan ammaas keenya moosa ka'eenyuti yoo keenya ta'e hamilee haa nu jaaru dantaa teenyaan haasa'u yoo keenya ta'e namoo wanni fi haa nurraa dhaabu dhaabsi hawaasaatiis hawaasaatii saniif jecha miidiyaa keessan jabeeffadhaa miidiyaa garagara miidiyaa keessan eeggadha miidiyaa isinillee girgirii fi miidiyaa kaniin xiyyeeffadheen qaba kan ammaan tanaa baluu jenne miidiyaa isinillee wallaahi kaniin xiyyeeffadheen qaba kaniin aamigaan aamina jibbeen aaminii wadaajaa jibbe jaarsi ganda keenya jaartiin haftuudha jaarsa aarsitee dadhabsiifteeti jaarsi jimaa galfatee rabbi si aamil keessu jedhaniin jennaaniin jaarsi usee taa'e abbaa Ibrahim maaliif aamin jennaan wallaahi aaminaan jibbe aamin musaa tanaa jibbe aaminii wadaajaa akkasitti dhaabsanii taara magaata akkuma isin jettanitti baga rabbi wal nu barsiise baga rabbi wal nu garsiise waan hedduuta waliin haasoo inni jira tashii Abdurrahmaan Yuusuf irraa ta katabee mayyuutiin ta aadamiin ta dubagaa dhiira hedduudhaa jira waan walii ibsinee wal barsiifnu ni saamamne ni rasaasa malee dhaabne rasaasa kanutti hin dhamsaamamne rasaasni nu saamini siyaasaan nu saamte rasaasni qullaa nu baasi qullaa baha keenya sani miidiyaa kalee bakkatti ifin dhageessinu nu dhabne rabbii jigaara kanatti tortorre ani marraa lamaan du'ee dhaalame jaartii tiyatanii narraa du'ee magaara kana bunu harar keessa deemtanii du'ee bara lamaan du'e niin dhaalame hin ibsan sooressilleen akkasuma miidhaan irra jirti kan hundaa'u suuta wal garree wal barsiisuu fi hawaasa keenya gurraan nu ga'uuf yoo walitti dachaanii irra gaariidhaan jaa galatoomaa irraa bee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. I think haasoma keessan qaaraa keessattuu beekadhu soora isaas harkuttiin jira, mul'isiis harkuttiin jira, eelaboos harkuttiin jira. Wannummaan takkamma irraa naagalu jirtu keessa akkaatummaan isan waa hubattanii nama waa hubachiiftaniifiifu hawaasa kalee isaas waan qare keessaa guddoontan. Arra beekadhu haasooni beetee haasoo barakaan qabne jechuudha. Abbichin waa haasoo malee beetee qalbii namaatiin gurra namarraa hin deddeemtu jechuudha. Maybe warra beetee miidiyaan lagate akka keessanii kan as deebifne hawaasni keenya bakka kalee deebi'uu ni malaadha. Kanaafuu jaallan kaleessa beetee sooressa waliin turtan, elamuu waliin turtan akkuma irra beetee ammaddiin irraa hafee seenaa isaanii dubbataa jirutti jarana. Waan beetee dawaan miidiyaa bira hin jirre dawaan ABO fi KFO fi bilisa baasaa bira hin jirre keessan keessa jira gabbaati ummata heezabaa isan hin jenna maaliif walli biraa wallaanu diddee beekatu yoo isan gabbaatanii ammoo seenaa dhokatte san itti ibsitan namni keenya kun qalbii isaa sanni bakka beetee waan amma beetee isa macheeste kana keessaa beeyfatee
burjaajii keessaa beeytee bahee akkuma kaleessanitti murannoodhaaf deebi'uun isaanii malaadha. Kaleessa qawween qabu mancaadhaan baandiraa buusee ta'ee fi fannifatee jechuudha. Arra waraana gaara guute meeshaa takka Oromoon akka ammattis waraana qabdu takka akka irratti hidhattee beeytu ammoo beeytee waan Ahmadiinii fi namni afur gaara tokko seenee diina godhaan jiran jechuudha. Hedduun barakaan qabna raka miidiyaatis, ka waraanaatis, ka hoggansaatis. Rabbi barakaan nutti haa godhu waan qabnurratti. Obbo Ahmadiin ka hin badinaati mee yoo akkuma haasofta kana deddeebi'aati beeytee wanni biraa hanqatte amma haasoo keessa kanaan uummata wallaanne malee haasofni kan barakaa dhabee saniin jaa galatoo maadeero. Inshallah galanne keessa hin badini waan hedduu jira walitti dachaan. Tamayxinnoo tafee tadhagaa gaachanaa tafee waa hedduu jira walitti dachaan. Tamayxinnoos waan addaa qaba dhagaan gaachanaa waan addaa qaba. Walitti dachaan warra biyye. Ilmaan ayyaa anis aan harkaa dhumee Obbo Ahmadiin wajjin gaa sagantaa biraa qabannee aga walitti dachaanutti gaa miidiyaa keessan quba qabaadhaa akka kaleessa naa taanu telegiraama kaleessaa san caaluu qabnaa saniin jaa hawaasni keenyallee hawaasa kaleessaa sanaa taanu haga gaa qophii tana fakkaattu walitti dachaanutti nagaa waaqaa keessa nu turaa thank you. Tika gudansi jalata kambadiya magala Ujin kanke martino hettu namatola Tureke kabadeti nani si jaladima Ujin ke baye da yom lakawa meduma Tika gudansi jalata kambadiya magala Ujin kanke martino hettu namatola Tureke kabadeti nani si jaladima Ujin ke baye da yom lakawa meduma Ali Sharpo Ali Sharpo Ujin ke no bonse umri nufderadu Hamutun sinarkini gamadi jiradu Ali Sharpo wato hayo oromtija Anga fasabito tatika norji bakalja Ali Sharpo wato yo walli sakofa Jalata sabasati direda fangafa Mekatam barsise, mekatam lenjise, mekatam dammese Ali Sharpo nettu dan bonse Mekatam barsise, mekatam lenjise, mekatam dammese Ali Sharpo nettu dan bonse Gudansi jalata kambadiya magala Ujin kanke martino hettu namatola Tureke kabadeti nani si jaladima Ujin ke baye da yom lakawa meduma Tika gudansi jalata kambadiya magala Ujin kanke martino hettu namatola Tureke kabadeti nani si jaladima Ujin ke baye da yom lakawa meduma Ali Sharpo Ali Sharpo Ujin ke no bonse umri nufderadu Hamutun
Robe Mogana fi ashita shumbura sipota sakisa isanta redura ya hamida molid tanhayyunu deisu rabu man jannatan fiha kananisu Mekatam barsise, mekatam lenjise, mekatam dammese, ali shabon letu dan bonse. Mekatam barsise, mekatam lenjise, mekatam dammese, ali shabon letu dan bonse. Itun dalo taza gandala gahalle, ali shabon wato original